Tole daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa Arooraas Duub irratti isiniif dabartu jechuudha. Jireenya uummata keenyaa naannoo baadiyyaa jiraatan kan laallutaa jechuudha. Araddaa ganda tarree yookaan ifaa Oromiyaa jaamutti argamne jechuudha. Shamarran Oromoodhaa isaanii carraaqqatanii urkaa isaanii nyaatan bira jira jechuudha. Kuduraa fi muduraan magaalattii keessatti miidhagee saaxina yookaan sanduuqa keessa tottolee taa'u kun bifa kanaan egaa kan inni qophaa'ee uummata bira dhiyaatu bu'aa bahii hedduu akka qabu hubatamuu ni danda'a. Akkuma isin ilaalaa jirtan kana biyyee dila kana gonfateeti jira. Haarooti isin agartan kan magaalaa irratti akka waan uumamaan dhiqatee fakkaatu sanii shamarran kun bu'aa bahii inni kun qabu nuuf himan jechuudha. Nutis idduma irratti argamnee jira. Mee maqaa keenyu siin jenna? Bontu. Mee maal fakkaata laffaatiin isaa akkaataan hojii isaa nama dadhabsiisaa? Saa meeqatti eegaltan amma hojii kana isin? Ganama zaata akkatti eegalama. Ganama zaata akkatti? Hanga guyyaa saa meeqatti hojjettan? Guyyaa zaa kudha babbaan. Halkan irraa zaa makriba babbaan. Galgala makriba jechuudha. Laffaatiin isin yookaan carraaqqiin isin carraaqxantunii fi wanni isirraa harkattan wal isiniif ni madaala? Madaala. Tole. Mee ati eenyu siin jenna? Aziizaa mee sagalee ol fuudhiiti. Aziza mee atis akkuma isii ganama eegaltee hanga galgala hojjetta? Akkami bu'aan asirraa harkattan maal fakkaatame? Dilas waan isin fayyadu hin qabu? Mee ati eenyu siin jenna maqaa kee? Caaltuu mee laffaatiin isin asirratti laffaatanii fi bu'aan asirraa harkattan wal fakkaata? Kuduraan meeqa mee amma kiiloon kaarot kanaa meeqa kiiloon isaa? Qarshii ja'a isin biratti amma qexxee qarshii ja'a gurgurtani. Magaalaa irratti yoo meeqa gurguramu? Magaalaa irratti qaalii 13. Yetaan qarshii 10 gisee qaalii qarshii 13. Qarshii 13. Amma kana saa meeqatti eegaltammee hojii kana? Guyyuu akka namatti hojjettammoo ganamuu akkana. Tole. Ganamuu akkana hojjeta. Ganamarraa jechuu hanga galgala saa 12 asirratti bu'aan isin harkattan hurkaa keessanii hojii ol madaala? Tole galatooma. Himanii jiran. Tole daawwattoota keenya egaa akkuma isin millachaa jirtan asitti bu'aa bahii hedduu qaba. Kaarot isin agartan kun haala kanaan magaalaa irratti kan inni qophaa'u laaluu dandeenya. Biyyee gurguddaa uffateeti jira jechuudha. Kaarot magaalaa irratti bifa dhiqate saniin mul'atu. Shamarran keenyaas bifa kanaan carraaqqataniiti urkaa isaanii kan nyaatanii. Obboleeyyan kiyya jabaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Egaa baadiyyaa Oromiyaa keessa deemnee gabaree teenyaa maalirra jirti? Wanni isiin hojjettu immoo kan dadhabbii isaaniitiin wal madaalu waan jiru irratti hojjechaati jirra. Mee obboleessa kiyya hojiirra illee si dhaabee maqaa keenya siin jedhan? Hayyee Abdurrahmaan akkami maali kaarooti wanni kun? Kaarooti. Kaarooti. Kaarot kun asitti meeqafaatti gurgurama? Qarshii ja'a. Qarshii ja'aadha. Kiiloon qarshii ja'a? Kiiloon qarshii ja'a. Akkami dadhabbii teessan tanaa wajjin wal ni madaala gatiin isaa kun? Waliin madaalu. Akka dhageessitti magaalatti meeqa gurgurama fa'aa jedhan? Magaalatti qarshii 15 fa'a. Qarshii 10 fa'a. Kiiloon? Ati ooyiruun ta'eeti moo hirtaa daleeti? Tiyyaa miti akka kuuliitti hin dalaga malee. Tiyyaa miti. Kuulii guyyatti meeqatti fa'aa daleeti? Qarshuma 70 80. Guyyaa kana guutuu ganama saa meeqa seente? Ganama saa 4 ol ka'a. Saa 6 gattaa. Saa 4 ol kaatee eegalta? Saa 6 gattee sanboota amma saawwatti deebita? Maallaqni kun akkami dadhabbii teetii wajji wal ni madaalaa sila? Waliin madaalu. Waliin madaalu. Waasiif ni goggodhaa? Hin godhu. Mana keessa dhahinaan dhume. Waliin madaalu hojiidhaan. Gamanumaanuu mee hawaasa keenyaan maal jechuu barbaadamee ati akka wanni nagada kanarratti jechuudha. Manni yeroo dalagu dadhabbii keessan kana akka karaa maallaqa biizinasa guddaatti isiniif jijjiiramu
maaltu godhamuu irraa eegama hawaasa Oromoo bal'aa fi mootummaa irraas? Waltaanee nuti Oromoo waltaanee qabeenya keenya waldii anjaaramne guddifachuu guddachuu barbaanna. Galata. Mee maqaa keenyuun siin jaa? Yusuf Ahmad Saddiq jette. Ati amma erga qonnaan bulaa taatee waggaa dheeraadha. Ilma qonnaan bulaa taatee dhalatte maaliif jijjiiramuu dadhabde jireenya kee irratti? Wanni ni jijjiiramuu dadhabneef yoo hojiidha halkanii guyyaa dalayna. Halkan qaxiraa keessa bulla guyyaa hojjechaa ollaa hirriiban qabna. Wanni itti jijjiiramuu dadhabne magaalaa bilisaa dhabarraa qabeenya keenya bikkatti dhabneeti. Naggaadichi tokko dhufeeti waan kiiloon silaa qarshii 40-50 bitamtu qarshii 10 qarshii 6 nurraa bita. Naggaadeen halkan rafaa buleeti fooqii addaa ijaarrachaa deema. Nuti mana citaatuuf irraa jijjiiruu dadhabne. Kanaaf guddina dhabne jechuudha. Amma kiiloon kuduraadhaa isin bira meeqa? Magaalaa irratti hogguu dhageessa meeqame? Amma nu biratti kiiloon qarshii 6 bara. Yoo kam qaalee qarshii 10 nu seena yoo kam dhabame. Magaalaa irra yoo gaafannu qarshii 20. Hanga asii dhuftaniiti isinirraa bitammoo isiniitu hanga magaalaa geessa? Nuti asin nurraa bitan kanaa doorri gubate jaaniiti meeshaa tana akka naqatanfatte maallaqa dhabaafaa jira. Yoo fedhan jechuu badeefaa jaalladha. Eegaa ajimaan nurraa fuuti naggaadeen ooyiruudhaan dhuftee guurti hoggaa magaalaa geessan qabdii cina tokko nuuf kennan guyyaa lamada aboo maallaqa keenya hoggaa jenne aboo Soomaalee kuteen jimaan akkana nu kasaare bakka kana kutee san dhiibnee kan mooliitiif eeggannee irraa ollagaa namni ilmaan guddifate waayee guddata. Kana jechuudha rakkoon. Waan waggaa guutuutti lafaatan bu'aa irraa argachuu hin dandeessan jechuudha. Dandeenyu jechuudha. Amma naggaadichi tokko har'a raasan maal fudhatee ol lafaa ka'e boru kanuma lafa magaalaatii mana bitatee yookaan fooqii ijaaruu garta. Nuti gabaree wanni jijjiirama dadhabnee ila ammatti kadhabees kuuluma nama lafa bal'oo qabu akaafuu malee hojii waan baafatu hin qabu. Mee amma rakkinni eenyu bira jira jettaati? Rakkinni moo hoggaan akkana ilaalu akka mataa kiyyaatti rakkinni duraan nu bira jira. Nuti waldee anjaaramne wanni keenya bikkanu harkachuu waliigallee dura waliigaluu beekte namni waliigalee alaa galan jenne yoo waliigallee jaaramne dhugaa galmanuma keenya. Amma akka qonnaan bultoota Raareetti lafti kun maqaan isaa Raaroma. Akka qonnaan bultoota Raareetti dhuguma waldaan jaaramuu dhabuun qonnaan bultoota Oromoodhaa miidhaa akka jiru ni beekamu. Yaaddanii jirtanii amma waldaan jaaramuudhaaf? Ifaafi. Yaaddanii amma? Yaadnee jirre amma sammuu teenya keessanii jiramna. Mee gama hojiitti waan kana akka deebistan gaanutis akka nama waa isin gaafatuun ta'initti akka lammii tokkottis ergaa isinii dhaamna waldaan jaaramuun akka isin baasuus gamanumaan isin himna. Kabiraa ammoo mee mootummaan maal nu haa godhu jettan amma? Mootummaan nuti qabeenya keenya bikkatti nu godhu waldee nu ijaaruu ka barbaada. Wallaalaa keenyallee sirreessu caatti irra deemee nama nutti godhee nama tuula qabna. Oromoon if dandeessee jirti karaa hundattuu. Kanaafuu nama nu ramadee caa hundatti nama keenya nu sirreessee dammeessee jaaramnee waldee qabeenyi keenya bikkarkannee karaa guddinaa deemuu barbaadu kiyyaan akka mataa kiyyaatti. Tole carruma kanaan jechuudha. Oromoota idil addunyaa jiraniitu jira. Oromoon addunyaa kanarra jirtu guutuun isaa si harkuu danda'a. Kun waan bareedaadha. Mee Oromoodhaan maal jettaan? Ani Oromoo andhaamsi kiyya kanuma kaa jaaramnee tokko taanee hojii injifannee carraaqannee keessaa bahuu barbaadu. Oromoo addunyaarra jirtu waan dhaamtu hin qabdu amma. Ani Oromoo addunyaarra jirtu. Rabbiin umrii amma duraa nutti hin katabini ta'uliitiif jaalala nu buusee ol jala nu hayaatuuf bicha waliin waa galchuu kan hin dhaamuuf kanaan. Isiniin jaaladhaan Oromummaa kiyyaan niin boona Oromoo kiyyaas niin jaaladhaan. Galatoo. Isinillee galatoo. Hayo balesa kiyya durara maqaa keenya siin jaan? Maqaa kiyya Abdallah. Hayo Abdallah keenya Abdallah Adam. Hoolii dalagu jirta? Hooliin dalagu jira. Akkam jettee hojiin? Hojiin sila akkuma keessa jirutti jiruudha malee obseetuma waa jiruudha malee sanii waliin baftu. Dadhabbiin kaarottuun akkamime? Dadhabbiin kaarottuun obseeta horafaa wajjin walitti fuutu bara. Walitti fuutu bilaashuma wanta hojjeta malee. Hedduu dadhabbii qaba jechuudha. Dadhabbii qaba horafaami walitti fuutu. Namaan qotamu ammas. Ati hooliidha moo ooyiruu kuteeti? Walitti yaame. Isaan bira dalagu jira. Isaan bira dalagu jirta. Guyyatti meeqa fa'aa harkata? Guyyaa 70 waan. As 70. Dadhabbii kee kana wajjin waliin madaalaa maallaqni kun? Waliin madaala. Waliin madaala. Waliin buuftu. Kanaafuu mee mootummaa fi hawaasni bal'aan Oromoo jechuudha.
gabaree teenya kanarratti maal dalaguu qaba? Maaliif naggaadeen yeroo gabaabduutti irraa jijjiiramti gabareen teenya uffata illee jijjiirrachuu dandeenya. Kanarratti mootummaa fi hawaasni maal godhuu qaba? Waltaaneetuma wanta kanarratti jijjiirama fidu. Jijjiirama fidu waltaanee mootummaa jiru malee waliin taatu. Waliin taatu hedduu galatame. Galatama. Daawwattoota keenya baadiyyaa Oromiyaa ganda Raaree Jaamutti argamna gaa ammaan tana dargaggeessa takka wajji jirra akkuma nu duubatti agartan kana dargaggoonni hedduun hojii kuduraa oomishuu irra jiran yeroon takaarotiin isaa mee maqaan keenyuu siin jaa? Naasir Muhammad. Naasir Muhammad dhalataa ganda kanaati. Mee haalli jiruuf jireenya maal fakkaata naannoo kanaa? Haala jiruuf jireenya naannoo kanaa fa'aa wallaalee jira maal beekna jireenyi hundinuu qaalee jira. Mee asitti kaarot kana kiiloon qarshii meeqa? Kiiloo qarshii 3 fa'aa qarshii 4 fannu irraa bitan asitti. Magaalaa meeqa gurguramu? Qarshii 15 qarshii 25 fa'aa gurguratan deemanii. Isin waan asitti gurguratan kana magaalaa dhayitanii waatti bitachuu ni dandeessanii? Soogidda kiiloo takkatti bitachuu hin dandeenyu guyyaa mulluqitti ooluu malee. Kafaltiin hoo meeqa mee amma namoota akkana hojjechaa oolan kanaaf irra guddaan isaanii warra ooyiruu isaanii dalaganii miti warra dalagatu. Warra dalagatu. Qarshii meeqa isinii kafalama guyyaatti? Guyyaa qarshii 60 70 dhibba fa'aadhaan nu kafalan. Maal isinii bita duuba amma qarshii? Waan takka nu bitu jireenyi maal nu bituu danda'a? Mootummaan walitti isin ijaaree naannoo kanatti? Ijaarree. Carraa hojii uumuu jaamee onni ijaarame hin jiru? Ni jira namnummaan waa'ee gaba saniitu nuti namnichi deemee hin jiru tanumarra hojiidhaaf jirra bitee. Tanumarra hojiidhaaf jirra. Isiniitu hubannoo dhabaan immoo mootummaatu dhugaa isinii walii himee walitti isin ijaarin immoo maali rakkinni? Mootummaanis namni dhugaa himee waliin nu ijaarees hin jiru haa. Silaa nama akkasii waliin nu ijaaree jira hojiidhaan gamnoonee waan akkasii hojjennaa yoo waan akkanaa tana hojjennee waan gatii hin qabnetti gatii namni nurraa fuudhus hin jiru. Silaa ho'i kana dhumuu dandeenya silaa akkasii waliin nu ijaaranii hojii takka uumachuu irra dandeenya. Tole qaalomminsi jireenyaa kun akka qabbanaa'uuf hawaasni maal godhuu qaba jettaati? Hawaasni akka jireenya qabu akka hawaasnis ka waliigaltee irra qabaatee murtee takka kannachuu qabaan jaamalee. Mee amma kuduraa asitti oomishamu kana silaa kallattumaan dirree dhawaa geessitanii gurguratanii maaltu isin dhagama ture? Waayee dirree dhawaa geessinus sanumaami naggaatota tokkora gatii onnanu godhaa jireenya qaalii. Isin magaalarra gurgurachuu hin dandeessanii? Geessinus nuti gatii gadhaaniituma nurraa bitan waan magaalaa keessa hedduu dandeettii barnoota hin qabneef gatii gadhaaniituma nuti gatiin sanuma innee sanuma gurgurree dhufna jechuudha. Kanaafuu miidhamarra jirta? Miidhamarra jirree. Mootummaan maal godhuu qaba jettan isin? Mootummaan dubbii tana waa'ee akka gatii waa hunda waan keenya nu qaalaisu tarkaanfii irra fudhatee akka nu gargaaru barbaanna kanti. Ni barattamoo? Hin baradhu hojii matana irratti hojjechuu jira ilaa hanga 5 bichaan baradha. Hanga 5? Barnootaaf jireenya qaalii kana akkamittiin barachuu dadhabeetiin dhiise ka barnootumaa. Daftara bitachuun na rakkisa jedhe? Ana rakkisa. Kanaaf mee namoota biroo warreen hojii akka keetii kana dalagan yookaan hojjetaniif yookaan namoota addunyaarra jiran kan ilaalaniif maali ergaan ati dhaamtu qaalomminsa jireenyaa kana hojii wal qabsiisee? Wanni nan dhaamuu barbaadu jireenya kanarra mootummaan hojii takka waliigalaa nu uume akka hojii takka mootummaan nu gargaaree hojjechuu barbaannuun jaan. Kan ergaa kee? Oromoota hedduu si daawwachaa jiran maal jettaamme Oromoota idil addunyaarra jiran kana waan takka jaadhuumme hedduun Oromootaa si ilaalu jiran maal jettaamme? Hedduu Oromoota anaa wanni na injuumu jireenyuma uummata keenyaa hedduu akkana qaaleessan kana akkuma jireenyuma keenya kanaa nu gargaaranii barbaada malee maaliin jaannu. Nagaa fayyaa qabdanillee jettu. Nagaa fayyaa oo jiru kana dara keessatti nagaa fayyaa namaan jaa. Jireenyi nuti keessa jiru jireenya kanaa dara keessatti nama nagaa fayyaa namaan jaa. Jireenya keenya kana gaafachuu nama dhiisuu miti jedha. Wallaahi. Irma on gaafadhu nama tokko si aarsamoo? Na aarsee jiru kana dara keessatti nama nagaa fayyaa jaani. Tole gaarii qaamni dhimmi ilaallatu. Laalee gaa Oromoonni idil addunyaattis jirantee mootummaanis ilaalee furmaatatti kenna. Jireenyi obsaan dabara abdii qabaachuudhaani obsi gaadhi dabara. Guddaa galatu. Akka namayyuu akka fayyaa kana kanatti jibbee haaraan qabne uummata keenya hundaan jaana waan takka hojjetanii waan hunda irra ga'anii. Tole galatu jabaadhu. Galatu.
Daawwattoota keenya egaa reefuun tana waa'ee shamarran kanarraa akkaataa haala hojii isaanii isiniif kaaseetiin ture jechuudha. Amma immoo waa'ee jireenya shamarran kanaatii wajjin wal qabsiisneeti waa haasofna. Maali dhugaa waan hedduu nama gaddisiisu Oromoonni idil addunyaadhaa jirtan hedduu waan nama gaddisiisu jechuudha. Shamarran keenya kun ganama sa'aa takka aduun rabbiituun baatee sa'aa takkatti hojii seenanii galgala sa'aatii 12tti kan isaan hojii isaanii irraa ba'an jechuudha. Aduu isin samii gubbarratti agartan tana keessa gaaddisa tokko malee tattaanii horofa dila kana dhiibanii garuu horofa dhiibuun hojiidha umaatii miti. Kafaltiin isaan harkatan qarshii meeqa taha jettaniiti madaaltan. Mee afaan isaanii irraa dhageenya. Mee amma hojii keessan kana guyyatti qarshii meeqa isinii kafalan? Qarshii 30 jechuudha. Mee qarshii 30 maali isinii bitti mee? Wanta akkanuma bitti. Mee dhugumatti mee himaame maali isinii bitti? Wanta Maata akkanuma kanu bitti. bittu. Saabunaa nu bittu obboleessanii. Mee amma qibaatii kadibataa ni jira. Qarshii meeqa bitattan? Qarshii 40. Qibaatii takka bitachuudhaaf guyyaa tokko guutuu dalaydanii guyyaa lammadaa dalaguu qabdan jechuudha. Qarshii 40 jireenyi shiinni duraan qarshii 40 qarshii 25 bitatan amma 150 jira. Waa takka nu jira nu bitamu. Amma jireenya keenyaaf wal dadhabdee jirti. Yooma karaa nyaataa kananni binneenne makarooniin qarshii 30 ruuzni qarshii 25 walitti nu dhuftu. Jireenyi keenya bakka wanta ta'ee jira jechuudha. Guyyaatti oguu qarshii 30 fudhanne 30 san maal nu bite saabuna nu bitu. Waleessanii asirratti bakka jireenyi akkana wal dadhabdee jirti. Ni barattanii barnootoo? Barnootoo ni barattanii? Garuu waan barannu ammaan jira. Mee isin hawaasa keenyaa wajjin yeroo qabsoodhaa san qabsooytanii turtanii mee naa himaa waan san? Garuu waa qabsoofneetuma jira. Hanga ta'eef ifin himtan malee jechuudha. Waldaadhaan jaaramuun mootummaan ganda keessatti waldaadhaan maayikiroodhaan uummata jaaree jiraa miti? Isin hin jaarre? Hin jaaramne isin akka mootummaan isin hin jaarre? Jaaramuu nagarre waa hin jaarre ammaan dura yoo ganaan jaaramne. Namni jaaree maallaqa wayii akkanatti isin kafalan jiru? Hin jiru. Waan takka? Waa takka hin nagarre. Jaarma inni hin jiru? Hin jiru. Amir kaarotni nyaachuu jirta. Dhugumatti gaa wanni hedduu nama gammachiisu hawaasni Oromoodhaa jaalala namaaf qaban irraa kaasee hoggaa namni itti dhufe waan qaban baasanii si kennanii shamarran keenya kunis kaarot hojjechaa jiran kana dhiqanii bareechaniiti nuu kennanii dhugumatti Oromoonni idil addunyaadhaa jiran afaaniin haasoo qofa osoo hin ta'in hawaasa isaanii keessa gabbu'anii rakkina uummata isaanii keessa gabbu'anii jireenyi uummata Oromoo jijjiirame ummanni Oromoo bilisoome jechuun this never soba wal sobuu ta'a. Osoonii fi shamarran keenya kun akka isin agartan kanatti guyyaa guutuu aduu keessaa ta'anii dalaganii qarshii 30 qofa kafalanii nyaata isaanii ka garaggan nyaatan paastaa fi ruuza kiiloo takka bitachuu yeroo dadhabanitti Oromoon bilisoomte jechuun soba nama if dandeetu bilisooma namni if hin dandeeyin kawaan nyaatu hin qabne bilisoomuun hedduu nama rakkisa gabrummaa sammuu jalaa gubaan gabrummaa garaadhaa jalatti deebi'utu mudata dhugumatti uummanni keenya warreen viidiyoo kana daawwachaa jiran Oromoonni idil addunyaa jiran ammallee keessa gabbanii jireenya hawaasa isaanii irratti mootummaan akka dalaguu qabu irratti xiyyeeffachuu qabanii keessattuu Bahaar Harargee kanarratti dhugumatti akka isin millattan kana miidiyaaleen hedduun Harargee kanan tuqatan kun komiidha. Kanaaf akka ilaalan gamanumaan dhaamsa dhaamna sagantaan teenya ammaa sittee fufti nu faana turaa daawwattoota keenya. Biqila waan bareeda kaaftee. Adiiro. Adeemtu gaa. Ada warraati. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo biqilaan leen tuttuqee jira. Wallahi wanni dubartoonni keenya kun keessa jiran waan hedduu nama gaddisiisu. Guyyaa guutuu ganama zaata irraa kaasanii hanga zaa hunda takkaa jechuun hanga galgalaa dalaganii qarshii 30 argachuu jechuun qarshiin 30 maal keessa jirti yeroo ammaan tanaatti waan takka bituu fi hin dandeessu jechuudha. Dubartoonni kun hedduu rakkoo keessa jiran nama gaddisiisa. Kanaaf immoo akka
obboleessa kiyya Biqilaan jedhetti rakkoo hawaasa keenyaa miidiyaan keessa gabbu'ee dubbisuu qaba. Gabareerraa hanga irtaa fudhatee dalagutti, irtaa fudhatee dalagurraa hanga kuulii dalagutti keessa gabbu'ee dalaguun dirqama miidiyaa keenyaati. Hawaasni keenya immoo dammaquu qaba. Waan ifiif dadhabee akkanatti dachii qotee bishaan obaasee halkan hirriiba dhabee eeggatee kunuunsee jechuudha. Bakka kanaan ga'u kana immoo gatii hin taane gurgurachuun kun dhaabbachuu qaba. Kana hawaasni keenya sirriitti irratti xiyyeeffannoo kennuutu barbaachisa. Gaggaafattee jirta isaan. Gaggaafateetiin jira. Waan deebistu yoo qabaatte. Gaggaafateetiin jira. Ammaas irra deebiidhaan rakkoon hawaasaa miidiyaadhaan furama. Dhugumatti namoota akka nuti viidiyoo kana baadiyyaa keessa gabbuunee dalaynu nu gargaaran maqaa isaa dha'uun barbaannu obboleessa keenya hanga asitti akka dhufnee nuti dalaynu ispoonsara guutuu kanurraa ta'e obboleessa keenya maqaa isaa dha'u Abdallee Abrahaam dhugaa hedduu galatoomfannaa. Abdalleen akka nuti rakkina kana hawaasa keenya keessa gabbuunee hubannu gama deeggarsaa nuti barbaanne hunda biyya kanallee jiraachuu haatu nama isaa godhe nuuf godhe jechuudha. Hawaasni Oromoodhaa idil addunyaa jiran Oromoonni guyyatti sa'aata akkarraa kaasee hanga sa'a 12tti osoo hin baranne osoonii fi maatiin jenne guyyaa guutuu qarshii 30 dalaguun waan hedduu nama gaddisiisu yeroo ammaan tanaa kanatti Oromiyaan bilisoomte Oromoon bilisoomte jaanii lallabuun qoftiin bu'aan qabu. Oromoonni maal akka keessa jiran garuu nama keessa gabbu'ee beeka. Namoonni gubbaa teessanii dubbattan gabbu'aa rakkina uummata keenya laala. Oromoonni idil addunyaa jirtan warreen Baahar Hargeedhaa kanaa immoo miidiyaan tokko akka barbaachisu gamanumaan hubachuudha qaban. Miidiyaan Baahar Hargeetiif ni barbaachisa. Rakkoowwan hedduutu jira. Bulchiinsa gaarii, kan uummata hubatamuu qaba keessa gabbu'ee. Uummanni kun miidiyaan qabanii namatti iyyatan hin qabanii. Amma namoonni dhiiraa san qarshii 30 wanni isaan itti dalagan. Qarshii 70 isaan dalagan. Ijoolleedhaaf daftara bitamoo, haadha manaatiif mashruufa kennamoo, yoo mana hin qabaanne kiraa manaa kafalamoo walitti ijaaraminsi maallaqni dilli dargaggootaaf bee ijaarsa mee amma ijoolleen kun hubannoo waan saniin qaban shamarran keenya kun hubannoo maallaqa bee sanuu waan irraa guban qabu hin jiru. Carraa hojii uumuu jechuudhaan. Carraa hojii uumuu jechuudhaan miidiyaa irraa ni dubbatama garuu ijoolleen teenya carraa hojii uumuutii miti. Waan takka akka isaan irraa guban qabne keessa deddeemnee hubachaati jirra. Qaamni dhimmi ilaallatu ammallee rakkina kana itti yaaduudha qabaa waan jettu asumaan lafa kaa'uu barbaanna. Baadiyyaa teenya keessa deddeemnee gaarra waa hedduu laaluu barbaanna. Nu hordofaati nu faana tura isiniin jedha. Reefuu Ameersi dubbisee ture. Angaafiiwwan hafteefin si deebi'e. Ati haadha warraa ni qabdaa? Ni qabda. Ijoollee meeqa qabda? Lama abbaa lama qabu guddaa takka ni Ijoollee rabbi raamataa godhuufi ijoollee lama qabdaa haadha manaa qabda. Qarshii 70 harkatti. Mee 70 tanaaf jireenya kee walitti deema? Walitti hin fuutu. Ijoollee tee ni barsiifatta? Ijoollee tee amma barsiisan keenya biitu. Xixiqqoodha? Xixiqqoodha malee. Ni barsiisan immoo ni qabu biite. Duba mee maallaqa harkattu kana wajjin akkamii barsiisuu yaadda? Haala jireenya keetiitii wajji wal danda'ame maali yaadda? Wal dandeessu. Maallaqni mootummaan namoota harka qalleeyyii fi carraa hojii uumuudhaa jee baasee tokko quba qabdaa isin ga'ee jira? Hin jiru. Dhageenyu. Asuma sumarraan dhageenyu. Gonkumamu? Hin jiru. Reediyootti illee hin dhageenye? Reediyootti silkii irratti illee hin dhageenye. Uummatuma karaarra yaa'u malee warra as keessaa kana maaliif beekan? Mee gaaffii biraatiin si gaafadha. Qarshii 70 dalayte. Mindaan hojjettoota mootummaatu ni edaama yookaan mindaan hojjettoota mootummaa ni edaama. Ni dabalu. Warra kulii dalagamus moozni isaanii yookaan mindaan isaanii eda'uu qabu. Nuuf haa edamu jettanii yoo gaafattan maal isiniin jaan? Nu lollaay. Ta'u ni deema. Deema? Yaada. Mee ooyiruun kun maaliif hadaadhaan ta'es? Wanni sun nama dhabaaf nama ida'uu dhabaaf wanta maallaqatti ida'uu dhabaaf harama ta'uu giti. Maallaqa inni edaanu bakka maallaqa edaanu hadaanaa ta'es. Hadaanaa ta'esu. Kami akkana godhu kun? Talati daf kana harama ta'uu giti. Abbaan ooyiruu tanaa isa jiraata? Direeraati. Bakki amma jirru? Bakki amma jirru haramaa yaaraareedha. Abbaan ooyiruu direedhaa jiraata. Bakka maallaqa kafallu hadaanaa ta'esudha. Mee waan kana namni sirreessuun jiru rakkina keessan kana fiinxatu kee kana abbaan araddaa ganda kanaatiif wanti akkana kun hin jiru isin bira. Hin jiru namni rakkoo ta'eera. Isin jalli isin. Mee mootummaan
fi Oromoon addunyaarra jiru warri sagantaa kana laalu mee maal nu ta'a maal nu godha maal nu gargaara itti aanate akka nama Oromoo tokkotti qabsaa'uun sirraanaaf namni atis Oromoo qabsoo maal hanaa godhanii jedhu. Ammoo kama eenyummaa akka keessan kan nu gaafatee wanta ta'u nurraa namni yoo jiru cal jedheetu mogguma amale dhufanii garagalan malee eenyu fi rakkoo sana akka isin keessa buutanii waa'ee keessa gargartan tan hin jirtu keessa. Kama eenyu hiika rakkoo ta'e rakkoo tan ammas maa dubbate malee namni rakkoo tan dubbate hin jiru. Rakkoo tan namni hin jiru namni kasi. Isi keessa gargartanii tan waa'ee dhugaan gaafatanii gaafii amma nu gaafatan tana namni nu gaafate jiru. Gaafii amma nu gaafate tana. Akka keessa gabuutan keessa dhufuu qofaa miti. Dhufuu qofaa miti dubbiin diraal. Dhufanii garagaluun nama dhibdu dhufuu qofaa miti dubbiin akkaataa qabdi. Wanta qofaa dubbiin saani malee sanii rakkoo biraatu kan jettu. Kanaafuu namni laalee rakkina keessan kana keessa gad fageenyaan isin hubatu hin jiru jechuudha. Tole nutis irra deddeebinee isin laallaa jabaadhaa galatoon.